طق على راسها خلتها تطيح مغشية وتوفت الله يرحمها. كانت تثق بخادمتها ثقة كبيرة، ثقة عمياء، والخادمة طمعت بالذهب. You like this food? Kana waaqayyo nama baraaru dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Akkuma argaa jirtanii kaddamadha. Sarraatanyaa jechuudha, hojjettuudha. Madaamiin tun immoo beekamtuu televizyiinii irratti diraamaa wantoota adda addaa kan qopheessitu namoota diraamaadhaan beekamedha. Yaa ta'u malee waggaa dheeraa mana ishee teessee jechuudha. Egaa dulloomteen nama waggaa 70ti. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubii iskalicha irratti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa waan baay'ee tokko nama ajaa'ibudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Egaa waggaa dheeraa ishee bira teessee jaartiin waggaa 70 burtukumaa akkuma argaa jirtan burtukumaa kanaan sammuu ishee bakka lamatti dhooftee achumatti kuffistee isaan booda jaartiin nama umurii isheetiin deemedha waan taateef hin duutee jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf namoota akkanaa osuma waan fe'ee ta'eeyyuu biraa deemudha malee ciqiciqirree yoo qabaatte maalirree yoo taate biraa deemudha malee waan akkanaa kana irratti raawwachuun gaarii miti isiniin jedha obboloota koo. Ijoolleen tokko maal jettanii ijoollee baay'een arginu wantoota haaraa jala deemanii jechuudhaan immoo nan hordofa beektanii yeroo baay'ee diraamaan isaanii diraamshi baay'ee tokko kan namatti toludha jaartittiin Masiriidha. Yaa ta'u malee in tolchitee baga anillee akkas godhuufanii anillee dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya yoo isiniin taane biraa deemaa malee isaanitti rukutuu yookiin immoo amma mucayyoon takka mal goote seetanii asarri ishiitiin wal lolte duwwauma kanatti wal lolte isaan booda in rukutte ansarri ishii dura rukutte rukunnaan isheenis ofirraa qabde yeroo sanitti ishumatti sarraatanyuma sanitti faradamee waggaa tokkoo fi ji'a 4 hidhamtee jechuudha. Ilaala. Kanaafuu biyya ormaa keessatti waan akkanaa kana anis akkanan godhaa akkana ishii godhaa jechuun hin danda'amu beektanii hanga nama danda'ametti isaan biraa deemuu malee yookiin immoo jalumaa mataa gadi qabachuu malee wanti isaan nama rukuchiisee yookiin immoo isaan akkana isaan godhaa jedhu tokko hin jiru jechuudha. Isinii galee inni akkasii. Kanaaf ani ijoollee keenyaaf wanti nani qooduuf yoo jiraate waan akkanaati jechuudha. Isaan irraa fagaachuu wantoota isaanii dubbiidhaan illee gaafa isin barbaada seexanni beektanii nama qortii. Kanaaf waan akkanaatirraa fagaachuudha isiniin jedha. Yaa ta'u malee egaa mucattiin illee akka ajjeefamtu itti murtaa'ee jira ni beektu. So kanaaf biyya Misirii sanitti kana dhiisaa in ajjeefamu jechuudha akkuma Saawudiititti. Kanaaf umurii ishiitu iyyuu deemee isheen iyyuu tarii sababa dhukkubsataa jirti iyyuu amma danda'e dulloomtee jirti nama waggaa 70ti jedhanii. Kanaaf biraa deemuu didde malee yookiin immoo beektanii yeroo baay'ee isheen illee diraama irratti mul'atti beektanii kanumallee jibbite ta'ii ani waan isheen baay'ee walitti dhiyeenyaan qabanii fi wal jaalatanidha jedhanii yeroo haasa'an yookiin immoo akkana godhii jedhanii yoo namoonni illee itti ergan qarshii kennanii fi tarii waan akkasiiti malee sarraatanyaadhaan sirriitti bakka baay'eetti waamamti jaarsin beektanii bakka hedduutti isheetu wajjin hin deemaa jechuudha. Kanaaf akkan dhaggeeffadhetti illee seenaa isheet irratti illee gaazexeessonni illee yeroo dubbatanii sarraatanyaan tun baay'ee kana mana hin jedhamne waan baay'ee itti dhiyaatti. Akkamitti isheen akkana gochuu hin dandeessu garuu immoo itti ergamteeti malee jedhanii. So waan akkasiiti isiniin jedha hamma fe'eeyyuu yoo isheenis lubbuun ishii darbuudha. Kanaaf waan akkana kanarraa of eeggannoo yaa goonuu in tolchitee minaaminni kan jedhamu hin danda'amu. Lubbuu namaatirratti lubbuun aggabaabii malee lubbuun namaa dhiisatoo kan simbiroota yookiin immoo wantoota adda addaa bineensotaatu iyyuu darbuu hin qabu aggabaabii malee jechuudha isinii galee. Kanaaf kan lubbuu namaa baasuu danda'u waaqayyo qofaadha malee namaa miti. Waanuma fe'eeyyuu odoo namni sunuyyuu nama ajjeese nama sunuyyuu odoo namni sunuyyuu deebi'ee si rukute yookiin immoo si dabaddabe asi deebitee
yookiin immoo gara seeratiin gaafachuu malee yaanis nan ajjeesaanis akkanan godhaa jechuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf biyya ormaa keessatti immoo waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha ijoolleen keenya barumsa isiniif haa ta'u. Egaa isheenis ajjeeste isheenis duudha ni beektu waan ta'eef biyya Misiriititti hin ajjeefamuu jechuudha. Kanaafiyyuu wanti ani isiniin jedhu jiraate namoonni akkasii aariidhaan ansarrii teessanillee beektanii ani dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee irraa hin fakkeenya fudhadhee namoota baay'ee irraa waan akkanaa kana oduma waanuma fe'iyyuu isheen sin rukutte ta'eeti deebistanii rukutuu hin qabdanii jechuudha. Hoggaa meeqa amma beektanii ijoollee baay'ee lolumayyuu ta'ee dhugaa dubbachuuf yoo mazarajaa hin qabaatin amma sagalee mashiitiyyuu waraabbattee yeroo ishiin sitti iyyitu yeroo ishiin waa ta'e si gootu kiisuma keessaa bilbila kee gootee waraabuu dandeessaa jechuudha. Ni waraabdaa isaan booda inni maraajaa sii ta'a jechuudha. Yeroo poolisii bira deemterree wanta tokkoon jechuudha. Garuu malee araboota akka gargaaraman ni beektu jechuudha. Kanaaf akka baabii malee itti deemuu osoo hin taane haala seera qabeessa haala sirrii ta'een malee akkuma maasitti afaan naasofnu kanaa miti beektanii dhugaa dubbachuuf namoota meeqa ijoollee meeqa haaluma dubbii kanaatiin ijoollee meeqatu Dubaay kana keessattuu hidhamee hiisistee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo isaan baasan malee immoo gadi hin lakkifaman hin baafaman. Kanaaf waan akkanaatirraa of eeggannoo godhaa. Yoo isin hin taane irrumaa deemtanii irrumaa fagaachuu malee waan akkanaa kana gonkumaayyuu hin yaadinaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo balaa akkanaa namaa oolchu jireenya ishii ofitti dukkaneessite malee ishiin wanta gaarii gootee miti. Osoo waanuma fe'eeyyuu ta'e dhugaa dubbachuuf jireenya ishii ofitti dukkaneessite malee gaarii hin goonee isiniin jechuu barbaadetan. Annaa waan akkasiiti soo baay'ee tokko waan dhugaa dubbachuuf waan jireenya namatti dukkaneessudha. Waan baay'ee tokko waan baay'ee dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kuni sirrii miti. Gonkumaa waaliifi waan barbaade waan taane waan akkanaa kun jireenya ofii ofitti dukkaneessu bakka ofiidhaaf ofitti murteessu jechuudha. Akka ofitti murteessee ilaalamaa jechuudha. Malee ishii waan gaarii goote yookiin immoo ijoolleen baga daggaara gash ምናምን jettanii sirrii miti. Waan akkanaa kun gonkumaa sirrii miti. Lubbuu namaa baasuun kan lubbuu namaa baasuu danda'u Waaqayyo qofaadha malee osoo si miiteeyyuu ofii keetiif miidhamuu si wayya malee nama biraa miidhuuf yaalin. Maaliif Waaqa biraallee nama biraallee ni argattaa jechuudha. Ishiituuf deebi'ee fuudha. Jaartiin tun amma waggaa 70 namatu ishii kaasa isheetu walii gadi oofaa jechuudha. Oduu gattee tumaayyuu biraa baatee baddee hin dandeessi. Garuu immoo nama karaa ofiifiyyuu jaartiin karaa jirti. Nama akkanaatirratti du'aa ajjeesuu jechuun baay'ee bataam itti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Kanaaf ijoolleen akkanaa kun tasgabbaa isiniin jedha. So waan akkasiiti ni beektu. Ijoolleen keenyarra yeroo tokko Beeruutitti mucayyoo wayii dhageessan yoo ta'e maadaam ishee wal loltee inni ansarri ishii ulfaadha. Wal loltee damoosuma kan wal qabatanii hunda'uun cuubbeedhaan waraante. Yeroo waraantu sanitti isheen hoggasuma duutee waan lubbuu lamaan jirtuuf isheen maadaam ishee sun hoggasuma duutee sarraatanyaan illee hoggasuma qabamte hanga har'aatti hin baane. Kanaaf ofiif ofitti dukkaneessite malee odoo yeroo isaan rukutamtee jalaa dheessiteetuma baatee ishiis buruqsitee jirti. Garuu dhiiguma saniin baatee gara poolisii karaa higgiitiin deemte ta'e kun hunduuyyuu jireenyi kun ishiitti hin dukkanaa'u. Kanaaf waan akkanaa kun daggaara geessu jechuun gaarii miti. Isiniifillee namoota baay'eedhaaf fakkeenya akka ta'uuf jechuudha. Kun jireenya ofii ofitti dukkaneessuu jechuudha malee jireenya ofii gabaabsuudha malee wanta gaarii gootee miti isiniin jedha. So kanaafiyyuu kuni waan gaarummaa takkaallee hin qabu cubbuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo waan akkanaatirraa of qusadhaa. Warreen obsuu barbaachisaadha beektanii obsii
waa baay'ee nama barsiisa addunyaa lafa tanarratti jechuudha. Namni obse ni milkaa waa baay'eedha. Mee namoota tokko irraa baradhaa dhugaa dubbachuu odoo dabaddamanuu biyya arbaa kanatti dabaddamamanii maal jedhanii makaraa meeqa keessa darbanii waaqayyoon immoo isaa milkeessee darajaa guddaarra kan ga'an hin jiru. Namoota akkasiitirraa baradhaa isiniin jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko ama micattiin takka kun hudheen gaddaayyuu kanaan viidiyoo ishee fide. Araboonni hedduun natti duulanii amma hanga ammaatillee na dhukkubaa jette ishiin erga biyyatti galtee waggaa meeqa ilaalaa bakki isaan na rukutaa turan sun hanga har'aatti na dhukkubaa. Kanaafuu isa keessaa darbeerra ani kinoo as ga'ee jettee yeroo dubbattu waan baay'ee obsa nama barsiisaa. Isheerraa waa baay'een baradhee jechuudha. Namoota akkasiirra namoota beekamoorraa fakkeenya fudhadhaa. Haasaa isaanii keessatti dhugaa dubbachuu waan hunda osoo hin taane haasaa gimmaashni gaafa dhaggeeffattanii isin fayyada. Isinii galee kanaafiyyuu namoota akkasiitirraa baradhaa malee namoota akkasuma simbiluurraa osoo hin taane namoonni akkasii fakkeenya namaaf ta'ullee isiniin jechuudha fanii obboloota koo. Kanaafiyyuu hunduma keenya waaqayyoon nu haa milkeessu bakka jirrutti amtuu nurraa qabuuti. Egaa waan akkana kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Warroonni biyya arabaa keessa jirtan hundumti keessanuu aarii kanarraa waa tokko balleessite akka ofitti hin dukkaneessine isiniin jedha. Waanuma fe'ee yoo ta'e dhugaa dubbachuuf wanti hin dabarre hin jiru obsaan dabarsuudha. Waa hundumaa yoo wanta namatti cimte wanta namatti dhufte obsumaan dabarsuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiiti isiniin jedha obboloota koo. Egaa viidiyoo kanarraa waa xiqqaa keessaa waa xiqqoo ni barattu yaada turte.